qabaatti ragaan agarsiista. Lakkoofsa 10 irra kan jiru kana Daawit keessa osoo hin taane Ibroota keessatti. Kan Ibrootaa sana immoo isarraa fudhate beektaa? Kan lakkoofsa 10 irra jiru immoo faarfannaa boqonnaa 102 lakkoofsa 25 ja'a aga 7 dubbisime. Kenna hin jirtaa mi amma? Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 10. Ayyee yeroo firii taatu nutti mayyee. Maal jette? Ibroota tokko 10 irraa isa jirutu dubbichisaadha. Dhaqitii tokko aga 10 inni jiru immoo faarfannaa irratti argatte sas. Faarsaa meeqa? Faarsaa 202 lakkoofsa 25 amma 7tti. Dura maal jedha Ibroota dubbisime? Ammas immoo ati yaa gooftaa jalqabattu hundee lafaa jabeessiteetta bantiin waaqa hundinuu hojii harka keetiiti. Ati hafteen jiraattaa isaan garuu baduuf jiru hundumti isaaniis akka uffataa immoo fa'u akka wayyaas isaaniin martaa akka uffataas hin geeddaramu ati garuu hin geeddaramtu waggoonni keessa dhuman qaban jedhee. Ayyee dhaqitii faarfannaa 202 lakkoofsa 25 amma 7 dubbise. Bara duriitti ati hundee lafaa hin keessee bantii waaqaas hojii harka keetiiti. Isaan baduuf jiru ati garuu hafteen jiraattaa isaan hundinuu akka uffataan ciccitu ati akka uffataatti baaftee isaan hin gattaa isaanis hin dhidhimu. Ishi. Kooteshinii godhaa asii fudhate man furan? Kan eenyutu barreesse? Kamiin? Kan amma dubbisaa jirtu eessarra natti mul'ataa jiru baay'isa wayi. Faarfannaa na fakkaata. Macaafa faarfannaa. Faarfannaa man dubbiseen kun ola. Inni kun daawwattuu Waaqayyoof barreesse mini? Ani kan hin jechaa jiru Waaqayyoo miti kan barreesse bar. Daawwittuu jechaa jira faarfannaa isaa keessatti. Ikkoo kun waaqummaa Yesuusiin kanaafuu kooteshinii godhee kan inni fudhate eenyurraatiidha amma Ibroota namni barreesse kun eessaa fudhate waanuma kanayyuu. Soorsiin dubbii kanaa eessarraa fudhate? Asirraa fudhate yaa jennu yoo asirraa fudhate kana fayyadamee Yesuus waaqa ta'uusaa ibsaara. No, Yesuus waaqa ta'uusaa Daawit Yesuusin osoo hin taane Waaqayyooni kan inni kana jechaa jiru. Namni kun garuu yookaan namni Ibroota barreesse kun garuu Yesuusin fakkeessuudhaaf jecha kana kooteshinii keessaa godhatee fudhatee Yesuusin faana wal qabsiisuu barbaade jechuudha. Malee Yesuusin miti. Daawit Waaqayyoodhaan jechaa jira malee Yesuusin miti. Kanaaf kutaa kana lamaan qabadheenii sirriitti dubbisite ilaali. Warra kana dubbisee yeroo biraa deebina walitti gaaffii intini ragaa biraa dhiyeeffadhottee turte mini? Hin dandeesse. Okay. Ayyuka jettoo jiraatte erga mannaa ol darbattu waa si argeera. Si argaa shaanee jirsin biizii ofiin godhu. Hayyeetti fufi. Okay, namni cubbuu namaaf dhiisuu danda'a? Namni? Cubbuu natti balleessite si dhiisuu danda'an. Fakkeenyaaf yoon sitti balleessee damtiire fakkeenyaaf yoon waas jalaa hatee yookiin si gaddisiisee wayi. Cubbuudha miti. Fakkeenyaaf nama yoon yoon sitti balleessee damni directly. Garuu fakkeenyaaf yoon sagaagile yookiin immoo dhugee yoon machaa'e fakkeenyaaf dhufee siin araara si kadhachuu nan danda'a? Kallattiitiin waan si yakkine. Abbaa murtii yoo taate kadhachuu danda'a. Situ kan murteessoo taate yeroo sanatti. Yesuus Kiristoos garuu cubbuun namaaf dhiisaa ture. Fakkeenyaaf Maarqoos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 10 irratti namoota cubbuu kallattiitiin isa yakkan kan hin qabne jechuudha. No. Asitti wanni ni jedhu. Fakkeenyaaf dhiifamuu cubbuudhaaf Waaqayyo koi dhiifamuu cubbuudhaaf
Waaqayyo ilma namaatiif akka inni aboo qabu kennu beektu jedha boqonnaa lamarra bakka tammachaartu. Waaqayyootu akka inni cubbuu namaa dhiisu maal kenneefi aboo isaaf kenne Yesuus ofiisaa dhiisaa hin jiru bara. Egaa kottu gaa Maarqos boqonnaa lama lakkoofsa 5-7 irratti Yesuus amantii jarreen kanaa yemmuu arge namicha isa dhagni isaa gar tokko du'een ilma koo cubbuun kee siif dhiifame. Tokkorraa kaasi dubbisi. Guyyaa muraasa booddee Yesuus deebi'ee Qifirnaahoomitti galee namoonni immoo akka inni mana jiru dhaga'an. Balbaluma duraa iyyuu hamma iddoon dhibutti namoonni baay'ee walitti qabaman. Yesuus immoo dubbii wangeelaa isaanitti hima ture. Yommus jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko duunaan 4 ta'anii baatanii fidanii gara Yesuus dhufan. Baay'ina namootaatiif gara Yesuusitti geessuu dadhabnaan bantii manaa kallattii Yesuus tureen diiganii erga saaqanii siree namichi dhagni isaa gar tokko du'ee irra ciisee jiru gadi buusan. Yesuus amantii jarreen kanaa yemmuu arge namicha isa dhagni isaa gar tokko du'een ilma koo cubbuun kee hundumtuu siif dhiifameera jedheen. Fakkeenyaaf yoon si yakkee ati naaf dhiisuu dandeessa. Namichicha akkamittiin Yesuus hin yakkee? Barsiisonni seeraa warra achi taa'aa turanii tokko garaa isaanii keessatti yaadaa turanii attamitti namichi kun akkas dubbataa kun Waaqayyoon arrabsuu isaatii Waaqayyoo tokkicha malee eenyutu cubbuu namaaf dhiisaa jedhan. Yesuus achumaanii garaa isaanii keessatti yaadaa akka jiran hafuuraan hubatee maaliif waan akkasii garaa keessanitti yaaddu kumtuu salphaadha. Namicha dhagni isaa gar tokko du'e sanaanii cubbuun kee siif dhiifameera jechuu moo yookiis ka'iitii siree kee fudhadhu adeemi jechuu. Garuu ilmi namaa lafarratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa isaaniin jedhe. Agartee? Maaltu ta'eere? Lakkoofsa 10 irratti maal jedhe? Aboo akka qabu beekaa ilmi namaa cubbuu namaaf kanaafuu aboo argatee jechuudha ilmi namaa dhiifamuu cubbuudhaaf garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa jedheen. Aboo eenyu kenneefi? Namannaa kenneen jedhu qaba jedha malee. Qaba miti eenyu ka qabu? Waaqayyo ilma Yesuus Kiristoostu qaba ka. Asitti Yesuus akka wangeela akka jechaa jira. Dhiifamuu cubbuudhaaf aboo qaba kan jechaa jiru. Yesuustu jechaa jira ka. Eenyutu kan jechaa jiru isa eenyutu qaba jedhee siin jedhe malee. Garuu ilmi namaa lafarratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa isaaniin jedhe. Tokko aboo kan qabu kun eenyu? Isaaniin jechaa jira. Eenyu aboo kan qabu? Ilma namaa miti? Yesuus. Ilma namaa miti? Eeyyee. Ilmi namaa akkasumadha. Egaa kanaafuu ilma namaatu dhiifamuu cubbuudhaaf aboo qaba malee Waaqayyo miti jechuudha. Aboo kan qabu eenyu? Ilma namaati. Kanaafuu ilma namaati nus kan jechaa jiru kana ilma namaati jechaa jirra. Ilmi namaa eenyudha? Fakkeenyaaf ilma namaa nu banne. Yesuus ka ilmi namaa? Sammus ati ilma namaa ta'uu dandeessaa akka Yesuus jechaa jirutti? Aan ilma namaati innaa ilma bineensaa ture? Iyyoo akkas jechuu qaba miti. Eenyuyyuu ilma namaa akka isaanitti hubatanii sana yommuu dubbannu wajjiniin tokko miti jechuudha. Ilmi namaa akka ilma waaqaa ta'etti Yesuus jechaadha isaa miti kan hubatu bara. Waa'ee isaan hubachuu osoo hin taane Yesuustu ilmi namaa dhiifamuu cubbuudhaaf aboo qabaa jedhe kan dubbataa jiru Yesuus. Ilma namaa jechuun isaa sun maal akka ta'e beektaa fakkeenyaaf. Ilma namaa ta'uu isaati kaawwanni biraa hiika qabaannan natti himan sirraa dhaggeeffadha. Macaafa Daani'el jecha boqonnaa 7 lakkoofsa 13-14 dubbisa dhagaye. Dubbisi. Ilma namaa jechuun achi akka kee hin arginaa jechuudha. Malee callisanii namarraa waan dhalataniif miti. Daani'eltuu mul'ataan arga jechuudha halkan. Kunoo ilma namaa kan fakkaatu duumessoota waaqaatiin dhufuusaa halkan mul'ataan nan argee yommuu inni gara bara baay'ee dheeraa jiraate sanaa dhaqeessa duratti hin dhiyeeffame warri saba garaagaraa warri gosa garaagaraa warri afaan garaagaraa dubbatan hundinuu akka isa waaqessaniif gooftummaan ulfinni mootummaan isaaf hin kenname gooftummaan isaa kan hin darbinedha inni gooftummaa bara baraati mootummaan isaas kan balleeffamu miteedha. Ilmi namaa inni isaan jedhan suni isaan beeku laa sabichi yeroo sana ilma namaa hin jenne ilma namaa hin jenne ilma namaa hin jenne Daawit ilma namaa jechaa ilma namaa kan fakkaatu Ukko ilma namaa kan fakkaatu jechuun ilma namaa jechuun ilma namaa kan fakkaatu jechuun ilma namaa miti. Yesuus kan jedhe ilma namaa jedhe. Daawit kan jechaa jiru ilma namaa kan fakkaatu sin jechaa jira. Kanaafuu ilma namaa kan fakkaatuu fi
ilmi namaa tokko miti. Fakkeenyaaf gugee kan fakkaatu jechuun gugeedha jechuudha miti. Yesuus Kiristoos irra gaafa inni laga Yordaanos keessa cuuphamee dhaaba'u waan akka gugee fakkaatu dhufee gateettii isaarra qubatee kan jedhu gugee qubate osoo hin taane waan gugee fakkaatudha. Kanaafuu kan ilma namaa fakkaatu arge malee ilma namaa miti jechuudha. Maaliif sana immoo maybe kan ilma namaa fakkaatu kan jedhame Waaqayyo tokkicha sana ta'uu danda'a akka macaafa keessatti maaliif jennaan Waaqayyo fakkaatti isaatiin bifa isaatiin isin uume jettanii amantuu waan taateef a'uuzu billahi shaytaana jira. Bokkaan roobaa jira akka malee calaqqeessa nama soraachisa. A'uuzu billahi Anna sodaadha bakka akka kana beekta. Cama. Khair inshallah. Hayya. Deebisu? Yeroo darbe yoodha atillee nama haasofsiista ustaaz warri tokko Abu Mu'aaz minaamin nama dhaggeeffatanii ittimuu yaalaan ture. Ilmi namaa kuni ilma namaa gaafa jennu nama fakkeenyaa fi ilmi dargaggeessuma namarraa dhalate tokkodha. Ilma namaa jechuun immoo dargaggeessuma namarraa dhalate bakka anis ilma namaati abalus ilma namaati yaadi jedhamu jira. Kun garuu tootalii parsantii 100 akka inni dogoggora ta'e himaa. Sababiin isaa macaafa kakuu moofaa keessatti ilma namaa jedhee Daani'eel raajichi mul'ata keessatti illee kan inni dubbachaa ture. Ilma namaa hin jenne. Ati kan raajii sana ilma namaa jechuun ilma namaa kan fakkaatu jedheera miniire. Ilma namaa kan fakkaatu jedhe malee ilma namaa hin jenne. Ilma namaa kan fakkaatu jechuun ilma namaa miti. Wanta ilma namaa fakkaatu tokkoon arge samaayii keessatti tuunsiin jedhe amma ilma namaa jechuu miti. Yeroo baay'ee teenyeetu namni biyya keessatti akka koomuu kortan hojii jiraatan teenye yeroo baay'ee duumessa keessa yeroo ilaalle jennu duumessa keessa kan farda fakkaatutu jira, kan sangaa fakkaatu jira, kan wakkallee fakkaatu waan namni argitan jirtu waa wakkallee fakkaatu hin argi jechuun wakkallee achirra jira jechaa miti. Namni argitan yoo jiraatan akka kooteessanii yeroo bokkaan roobu minaamee duumessi jiru Taayiwaan akkasii ilaala jechuudha. Waaqa keessa yeroo ilaalu farda guluuf waa kan fakkaatu qeerransa fa'aa bineensa minaamii kan fakkaatu fa'aa argama jechuudha waaqa keessatti. Fakkii sana argita waan bineensa wakkallee fakkaatuun arge waan bineensa fakkaatuun arge jechuun bineensadha jechuudha miti. Waan fakkaatu arge. Kanaafuu waaqa keessatti waan ilma namaa fakkaatuun arge jechuun isaati ilma namaa jechuun isaan ilma namaa kan fakkaatuun arge jechaa jira. Waan ifa galaa afaan Oromoo jiru jechuudha kun. Shina dhaggeeffadhu akkas miti akka akkas hin taane sitti nama. Deebiidduu gara biraatti macaafuma Daani'eel raajichaa kana keessatti Meeshaak Shaadiraaqii fi Abedneegoon gaafa mooticha Nebukadnezariin abidda keessatti darbatamanii isaan sadan duukaa ilma namaa kan fakkaatu abiddicha keessattuu deddeebi'uu mul'achaa ture jechuudha. Jarumtiyyuu arganii. Egaa ilma namaa jechuun isa Daani'eel raajii akka ta'e beeku jechuudha. Sabumti warri ilma namaa kan fakkaatu nuun jechaa jira. Amma waa ilma namaa miti kunila. Banagaraachin laa dubbiin kee baraachi Maarqoosiin hin darbu ofuma achi deemte malee ilma namaa dhiifamuu cubbuudhaaf aaboon isaa kenname taanaani aaboon isaa kenname immoo eessarratti jennaan Maatewos Wongeel boqonnaa 29:18 irratti kan jiru sanadha. Wanti biraan jiru. Aaboo cubbuu dhiifamuudhaa kan kennamee fi Waaqayyo aaboo isaaf akka kenne dubbata. Yesuusif kun immoo gilsiidha. Aaboon kennaa kenname hin jenne asitti haa jedhu iyyuu malee wanni inni jedhu waaqaa fi lafarratti gooftummaan naa kennameera gaaf jedhu aaboon naa kennameefidha. Siltaan tasattoonyaal jedhee dubbata afaan Amaariffaarratti. Authority jedha Ingiliffisaati. Kanaafuu aaboon naa kennameera jedhee Yesuus Kiristoos gilsiidhaan nutti maara. Asitti aaboon qaba kan inni jechaa jiru aaboo isa kennameef sana dubbataa jiru yookiin siltaana sila kennameef sanadha. Dhiifamuu cubbuudhaaf illee aangoon qaba jedhee kan inni dubbataa jiru isa kanaa jechuudha. Malee siltaana akkasitti mataa isaatti waaqa ta'e itti fayyadamaa jiru miti jechuudha. Ragaa biraa waa qabaattee dheeffadhu. Isa kanan xumurre Daani'eel boqonnaa 7:13 irra kan jiru kun ilmi namaa kun ilma namaa inni fakkaatu kun Yesuusiin miti jetteeti. Ilma namaa fakkaatadha malee ilma namaatiin jenna. Ikkoo waaqa ilma namaa fakkaatu waan ta'eef ilma namaa fakkaataa jedhe. Sababiin isaa Yesuus ofiisaatii qaama namummaa qaba deebi'ee immoo nama fakkaatu Waaqayyo sana ta'u Yesuus ta'u maaltu si geessire Waaqayyo maa Waaqayyoon isin uume ilma namaa fakkaata akka keessanitti. Warri saba garaa garaa jedha. Warri gosa garaa garaa jedha. Warri afaan garaa garaa dubbatan hundinuu akka isa waaqessaniifi jedha. Kan ilma namaa fakkaatu suni Waaqayyoodhaan akka kiyyatti malee Yesuus miti. Maaliif Yesuus nama waan ta'eef ofiisaa Waaqayyoo akka fakkaatti keenyatti nama haa uumnu waan jedheef inni waa'ee Waaqayyoo dubbataa jira malee ilma namaa kan fakkaatudha malee Yesuus miti. Yesuus immoo ilma namaati. Guutummaan guutuutti ilma namaadha ofiin hime. Ayita Yohaannis keessa olaalte ilma namaa ofiin jedhe malee ilma namaa kan fakkaatu hin jenne. Waaqayyoon sun ilma namaa fakkaachuu danda'a akka barsiisa keessanitti.
Yesus Kristos garuu ilma namaa malee ilma namaa kan fakkaatu miti. That's it akkasi. So ilma namaa jechuun ilma waaqayyoo jechuu miti jechuudha akka keetti. Ilma waaqayyoo ta'uu isaa agarsiisu jechuudha ilma namaa ofiin jechuun isaa. Sababiin isaa ilma namaan akka ofiin jedhee nus ilma namaa ofiin jechuu dandeenya jechaa jirta. Ilma namaa jechuun isaasitti waaqa kenna jechuu, waaqa isaa jechuu, uumaa isaa jechuu ta'e nan fudhadha fakkeenyaaf akkuma warra kaanii ilma ta'e yookiin akkuma warri kaan ilma isaaniif ta'anii Yesuusis isaaf ilma ta'e taanaan akkanatti fudhachuu danda'a. Akkuma Yohaannis keessatti jiru jechuudha. Akkuma barattootaaf abbaa ta'e Yesuusifis abbaa ta'e taanaan akkuma siif abbaa ta'e siif abbaa ta'e isaaf abbaa ta'e taanaan akkuma isaaniif waaqayyo ta'e siifis waaqayyo ta'e taanaan rakkoo tokko hin jiru sun. Niyyos akkasiitu hin taane ilma namaa jechuun tokkicha ilma waaqayyoo akka ta'ettidha. Saganamuu Maatiyus boqonnaa 20 lakkoofsa 63. Ilmi waaqayyo tokko bichaa miti kaadhu hedduutu jira barsuun dogongora. Ilmi waaqayyo hedduutu jira.